Kawajin dabartini Igatani saya jatuh Fagenya nadowe Yeroodhaaf maqaan kiyya ciitiisniif haa ta'u kanan dhaladheetti guddadhe godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee keessatti. Dhaladhees umuriin koo barnootaaf yeroo ga'u maatiin koo magaaluma sanatti mana barnootaatti na galchanii barnoota koos barachuu nan jalqabe. Haalli guddina ijoollee akkuma maatii gara maatiitti garaagara waan na ta'eef abbaa fi haati koo ofitti nu madaqsuuf baay'ee ulfaatoodha. Balleessaa xiqqoo mallee yoo balleessine hanga ulfaatina balleessaa keenyaan rukuttaan balleessaa keenyarraa nu deebisuuf yaalu. Nutis ajaja isaanii malee dabarree wanti hojjennu hin jiru. Dur yeroon ijoollee ture maatiin keenyi maaliif akkas nu adabu kan jedhu gaaffii natti ta'a ture. Har'a taa'een garuu yeroo yaadu otoo isaan kaleessa anaa fi obboloota koo hin adabne ta'ee namummaa har'aa haala kanaan of jaallatu of keessaa hin qabnu yaada jedhutu naaf galee. Barnoota koo yeroon kutaa 6ffaa ga'udha. Dargaggoonni garaagaraa gaaffii jaalalaa kan naaf dhiyeessuu jalqabanii. Lapheen dubartii kan itti na'u jalqabaa kanuma dargaggeessa tokkootii hedduu kan rakkisee fi adda ta'ee qalbii ishee kan harkiseetti waan ta'eef dargaggeessi tokko yeroon ba'us ta'e yeroon galu duuba koo akka gaaddidduu naanna'a. Anis otoon jaallatiin isaaf bitameera. Booddee irratti fedha isaanaaf ibsuuf xalayaa barreessee ofiis sodaallee waan qabuuf harka bitaa kiyya keessa naaf suuqe. Tarii maatiin kiyya yoo dhagaan balaa narra buusuu waan danda'aniif dhokadheen mana fincaanii keessatti ergaa xalayaa sanaa dubbisee booda kukkuteen achuma keessatti gate. Ergan dubbisee fixee booda guutuun qaama kiyyaa qeensa miila koo hanga rifeensa gubbaa mataa kootti akka nama elektirikiitiin tuqamee ni hollata. Rifannaa guddaatiin bakka hin jirullee yeroof dagachuun koo hin oolle. Otuu mana guddaa keessan jira ta'ee mucayyoon kun maal taate jedhamee adabbii seera mana keenyaan natti murama ture. Miira sana keessaa baheen dargaggeessa kanaaf garuu akka inni dhiphatee naaf barreesse dhiphadheen barreessineefi toles lakkisisan jenne. Haa ta'utii garuu guyyaanni xalayaa sana naaf barreessarraa kaasee ija isaa keessa laaluun baay'ee natti ulfaata. Akkuman isinitti hime dargaggeessi kun natti siquudhaaf sodaa waan qabuuf qalbii makoo keessatti akka abbaa manaa kootti hin beeka malee dubbannee guyyaa tokkoof iyyuu afaan walitti hin hiikkanne. Onnee makeenyatu akka walitti odeessu beeka malee yeroo waliif kennine yeroon itti haasoo jaalalaa wal jijjiirrisaa ta'u bilbilaan halkan wal rakkisne hin jiru. Garuu miira jaalalaa yeroo sana hin qabu. Haga har'aatti baay'ee ofiif hin jaalladha. Nama jaallatan lapheen ofii hangam akka inni kunuunsu ija isaa barbaachaa ija namoota toora dachee kanarra hiriiranii deeman keessaa barbaadeen gaafan argu miira naasuun ija keessaa akka libsuu ijaatti ilaaleen onnee koo keessatti gammadaa gammachuudhaan daandii kootti hin fufaa. Kawajin dabartini Igatani saya jatuh Fagenya nadowe Maal godhu haala kanaan otoo walitti hin dubbatiin kutaa 9ffaan gahee. Amma jaalala sirriitti baree waan hin jiruuf keessi koo akka inni natti dubbatu yeroollee dabalee akkanaaf kennu na gaafate. Haa ta'utii garuu ammas dargaggeessi kun ijoolleellee waan ta'eef inni sodaata. Kana gidduutti qalbiin koo nama gara biraa yaaduu jalqabe. Ofii koo fedhee otoo hin taane baatii 4 guutuu bahaa fi galma koo barbaadee ana duukaa bu'ee dargaggoo gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessedha. Maqaan isaallee Emmikee jedhama. Qeerroo magaalaa Ambootti dhalatee guddatedha. Akka jaalallee koo jalqabaa guutummaatti jaalladheen otoo hin taane na waliin haasa'uudhaaf gara jabeenya waan qabuuf ofitti hin madaqse. Boriif laphee koo keessa akka hin teenyeefillee sodaan qaba. Sababiin isaa dhalootaan nama naannoo keenyaa waan hin taaneef seerri maatii kiyyaa kanarratti mata duree
akeekkachiisaan kan jala muramedha. Haala kanaan dargaggoo kana waliin ta'uuf yaaleen guyyaa tokko naaf bilbilee akka wal arginu na gaafate. Baay'ee natti ulfaatus beellama guyyoota hedduu booda sa'aatiin mana barumsaa deemutti magaala keessa bakka inni na waame sanan deeme. Baay'ee tokko miilli kiyyatoo sodaatu gara hoteela tokkotti na maqse. Seenees keessa isaallee waan beekuuf bakka shamarranii fi dhiirri waliin bashannanan tokkotti na fide. Daqiiqaawwan muraasa erga teenyee booda nyaata nuuf affeere nyaannee kottu bakka tokkoon si geessanaan jechuun hoteeluma sana keessatti furtuu harka isaarra jirtuun mana ciisichaa tokko bana. Anis maal gochaa jirtaa jedheen yeroon isan gaafadhu wantan baay'ee si jaalladhuuf mana ciisichaa kana har'aaf kireeffadheeraa jechuun natti hime. Anis yoo na jaallatte maal waan hin ta'eef mana ciisichaa naaf kireessitaa moo wanta narratti yaadde qabdaa jechuun yeroon gaafadhu lakkii yaa jaalallee koo xiqquma haasofnee baana jechuun na sossobee na ololee gara mana ciisichaatti ol na galche. Turtii daqiiqaawwan booddees baay'ee akkan si jaalladhu ni beektaa, akka ati na jaallattu garuu mirkaneeffachuu waan hin barbaaduuf waliin haa ciisnu jechuun na gaafata. Anis akkam bareeddaa yaa jaalallee koo erga yoomiiti dubartiin qaama ishee kennuufiin jaalallee isheef akka jaallattu kan mirkaneessitu jechuun hin gaafadhe. Waldhaansoos na jalqabee harka koo lamaan harka isaa lamaaniin erga qabee booda dafeen miilla koo walitti kottoonfadheen har'a ati wanta kana kan narratti raawwattu yoo taate asii akka baheen ija maatii koollee arguu waan hin barbaanneef konkolaataa jala nuuf buusaa ati immoo gara mana seeraatti maltaa jechuun isatti hin dubbadhe. Jecha afaan koo sodaatee wanta narratti raawwachuuf ka'ee battaluma dhaabe. Guyyaa sana akka kootti rabbiin kan galateeffate jira natti hin fakkaatu. Akkuma saattuu turtii daqiiqaawwan muraasa booddee mana sana keessaa dafnee akka baanu taasise. Yeroo faana miilla koo isa biraan fudherraa kaasee qaamaan isa argee jaalallee koo jedhee isa waliin taphachuu miti bilbila isaarree of jalaa kaaseen beeku bilookkin isa godhe. Kawajiin dabarsine gaatanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Sababiinsaa jaalalaaf otoo hin taane fedhii foon sana irratti raawwachuuf bakka sana na geesse. Akka aadaan itti guddadhee fi amantaan baradhetti dubartiin tokko abbaa manaa ishee waliin wal qunnamuu kan dandeessu foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhattee gaa'ela erga waliin raawwattee boodadha. Eebbi jaarsaa, eebbi maatii fi eebbi abboolee amantaa gaa'ela keessa hin jirre walii galanii nama ta'anii mana tokko keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf iyyuuti gaa'elli bara kanaa nama ta'anii wal fuudhanii seexana ta'anii immoo kan waliin jiraatanii. Haala kanaan otoo hin jedhuu barnoota koollee gara kutaa 10ffaatti darbeen fedhii kiyyaa fi fedhii maatii kiyyaan gara biyya hambaatti imala koon taasise. Biyya hambaa kun shamarraniif warratti beekeef mana barumsaa, warratti wallaaleef immoo mana qorumsaatti ta'a. Maatiin ani bira galee deemeen guyyaa 2 booda bilbilaa fi waayifaa isaanii naaf kennanii. Waa'ee amantaa kiyyaa sirriitti barachuuf umrii koo keessatti carraa guddaan argadhe. Anaaf yeroo kana yeroo boqonnaa koo ta'e hundumaatti sa'aatii qabadheen toora sooshaal miidiyaa nama bashannansiisan dhiiseen jireenya foonii koofis lubbuu koofis kan na fayyadan irraa barachaan oola. Kanaan utuu hin jiruu waggaa 2ffaa yeroon fixuuf dargaggeessi tokko haalaan afaan mi'aawee gad of qabee nama dhuguma jaallatamuuf fakkeessee afaan dammaan natti dhiyaachuu jalqabe. Yeroo dubbatu dubbiinsaa dubbii waaqaa fakkaata. Isa haa ta'u isa hin ta'inii suuraa isaa karaa toora sooshaal miidiyaa yeroo naaf ergu namni akka isaa bareedu suura haa ta'u hin beeku malee dachee kanarratti araboota dabalatee ija kootti mul'anne. Anis bareedinaanoo atoo inni caaltaa dubartiin bareedinaan abbaa manaa isheen gadi taate immoo inaaftuu taatii haala kamiin jiraannafaa jedheen nama kanan gaafadha. Laphee bareedaa ana caalaa waan qabduuf kanaaf
hin yaaddeen jedhee na jajjabeessa. Walii gallees toora jaalalaatti wal fudhannee onnee koo dabarseellee kenneefi akka inni natti dubbatutti dhugaas sobas ta'uu isaan beeku malee siinis maatii keellee nan beekanaan jedha. Ani garuu naannooma kiyya ta'uu isaa hiriyoota koorraan dhaga'a malee qaamaan gonkumaa isa hin beeku. Otuun isa beeka ta'ee haala isaa kanaan biyyumattuu wanta dhiisee dhufu natti hin fakkaatu. Haala kanaan jaalala jalqabnee hir'inaa fi guutummaa keenya waliin taphannee yeroo dheeraas jaalalaan karaa toora sooshaal miidiyaa waliin dabarsine. Sammuun koo wanta na gaafatuu fi wanta narraa barbaadu hin beeka ta'e hin beeku. Yeroo hundaa wanta keessi kiyya barbaadu natti dubbata. Afaansaa damma waan ta'eef suutuma jedhee namaa gala. Yoo dubbatu hin ariifatu. Dubbinni sa'aatii dheeraaf odeessee anaaf daqiiqaa muraasanatti ta'a. Haala kanaan otoo jirru kan duraa na jaallachuu kee kan hin beeku walqunnamtii saalaa na waliin yoo raawwattedha kan jedheef inni kun immoo na jaallachuu kee kan hin beeku qarshii kee baay'istee yoo naaf ergitedha jechuun natti dubbate. Edaa yaa nama kanaa akkamitti qulqulloomanii si waliin jiraatu? Yoo tokko jedhan tokko jetta. Hundumaaf fedhii fi ulaagaa keessee baay'ee nama dhiphista. Anis akkamittiin ati na jaallachuu kiyya mirkaneessuuf qarshii siif hin ergaa jechuun yeroon gaafadhu maaliree eessatti na jaallachuun kee? Atoo biyya ormaa jirtaa, anoo biyya keessan jiraa, tarii jaalallee gara biraa qabatteellee anaan dhoksitee isaaf erguu ni dandeessaa. Maal qabadheen maaliin si namanaa jechuun naaf deebise. Qarshii malee jaalalli kiyya sitti hin mi'aawu yoo ta'e sekeendii kanaa kaastee na biraa deemuu dandeessaa jedheen deebiseefi innis dubara biyya arabaa jirtu qarshiif barbaadu malee silaas ni jaallatu jedhee guyyaa sanaaf na cufe. Guyyaa gara biraa dhiifama jedhee na kadhachuuf deebi'us otoon dubbadhee arrabni cubbuu ta'uu baatee otoon si arrabsee garaa koo keessaa baafadhee baay'ee natti tola ture. Haa ta'utii garuu dur afaan kee damma ta'ee kan natti mi'aawu jecha tokkoon udaan dammaa gagaa ta'ee onnee koo keessaa baatee nagaatti jedheen bilook ofirraa godhe. Ergasiitiis kunoo dhiira kan jedhan jibbeen hariiroo kan jedhamu uumuu ofirraa fageesseen jira. Bor jiraachuuf immoo maatii dhaabbachuun tiksee kaleessaati. Meeriyoonni koo namni isin waliin jiraattan akkuma namoota na bira dhufanii ulaagaa kan qaban immoo gonka qulqullummaan kan isin jaallatanidha. Yoo dhuguma jaalala dhugaa ilmoon dhiiraa namaaf qooduu danda'a ta'e haalaa fi akkaataasaa ana obboleettiin keessanillee dhandhamachuu danda'u yaada keessaniin naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajiin dabarsine eegatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi Ato'ichaa guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenyallee ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf qooduun komentii jalatti akka deeggartaniini kabajaan isin gaafachaa. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti nuffitoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee anillee mooraalee argadheen guyyaa guyyaan tamsaasa kana isin bira kan ga'u akka na jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga tatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii walitti deebina. Hagasitti turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Kawajiin dabarsine eegatanii
faaya jaallu